haadha manaa hundumatu reebee deeffata haati manaan tokko dabduu jira maa sabichaa reebbata maa sabichaa haadha manaa isa gorsa moo otuma ta'eyyuu sabichaa gorsa moo maa hin ajjeese jetta ati kaameraa maanii taatee bira jirta ati yeroo sana bira jirta yeroo itti hin ajjeefte jettu warra soddaa jala buute warra soddaatu dhiiga mucayyoo kanaa nu barbaada dhugaa mucayyoo kanaa dhiiga warra soddaa barbaada ati akiimiidha moo doftoriin dhiiga see barbaade doftoriin fattashaatti dhiyeesse gadda mana fattashanii manni guutummaan amma halgaatti amma halgaa libsiitti amma shaanxaatti hin hafne farshaan lafaallee hin hafne gadda argitaniitu mana guutummaa fattashanii jiru viidiyoo sana warra amaaraatu gadhiisee jira yeroo itti mana fattashan argitanii jirtu mee baheeraare meerre ergasii dubbateera poolisiin gabba'ee hin nabamee miti otoo argame argabee jira isuma tajjeesen jedhani eshi gurba marammaraara yoo jiru mucayyoo kana odaqanii marammaranii dheengaddee gaafa mana murtiitti dhiyaate manni murtii lafa ol ka'iinsa qaburraa duute jedhee poosti godhe barreeffama argitanii jirtu feesbuukii irratti hunduma keessan ta'u arge lafa ol ka'iinsa qaburraa lafa dhooftee duute jedha fittashaanii jedhe ati humna dirqiidhaan isa tajjeese jettee isatti murteessita waan jibbaasaa qabduuf zarinnati tosin keessa jira silaa kutaaf amantiidhaan nama qooddu arsiin maal si goote arsiin bagareebdi jaartii ofi duruu reebanii guddoo sirreeffatu jaartii dabduu reebanii sirreeffatu dhiirri jaartii reebneeyyuu dhiiraa miti anuu yeroo meeqaa meeqatu na beektani yeroo meeqaa meeqa falaxamee fuula kiyyaa harka kiyyaa reebamee beeka na reebama amma nan bada ganama nan deema gaafa irraa galu deebiin ganama gala mana kootti maali dubartiin dhiirri reebne hin jirti dhiiraayyuu miti ka dubartii dhiirri reebne yoo reebbate jaartii isaa reebe inni immoo reebuuyyu hin reebne inni quba isaayyuutti hin buufne inni maal jedhaanii akkuma isin beektan mucayyoonii sirba sirbiti hiriyoonni isaa kan akka Itti qaafaa kan akka Galaanaafaa sirbitoota Oromoo baay'eetu jira jaartiin isaan eenyu gabbee sirba tuktuuk irraa nama gabbee sirbu argitanii eenyu jira namni gabbee sirbu hin jiru dhiisii jechuun ni danda'ama mucaan kun gorsuu danda'ama dhiisii amala akkasii jedhe jaarsi keessi gorsa dubartiin nuti darbatamtoodha bar nuti hin dhageenyu bar dhugaa rabbii hin dhageenyu amma anfaanii hin dhaga'u durii jaarsa kiyyaa hin dhaga'u dhugaa rabbii hin dhaga'u waan fedhe godhaa waan fedhe balleessaa hin dhaga'uuf garuu na reebamee wanta isa baay'ee dhaqare maatii kiyyatti gala malee of hin ajjeesu takkaa'u badee ganama fiigee gala mana kootti ganama moo hin dagatan irraanfata isa reeba jedhe sanan irraanfata dubartiin akkasitti mana ishee qabatti lama heerumuun jira tokko heerumte lama heerumuun hin jiru jaarsuma kee jalqaba qabatte teessaa jechuudha egaan kaniin kana kaasee fi dhugaa walitti bu'ayyaa dhugaan dubbadha yeroo hundaa waan dhugaa dubbadhuuf namni nan jaallattu dhugaan dubbadha dhugaa rabbii dhugaa walitti bu'ayyaa dhugaa dubbattee yoo duute taabbaatuun ismaan lubbuun lama tokkittiidha sila du'an olti bara maal du'a ollaa ijoo takkuma nyaanna takkuma jiraannaa jenne malee maa hunduma keenya du'a hin beektanii isin akka duutan beektu namoonni tokko hin beektanii bara dhugaa dhossitee dhugaa kana gootee ati obboleettiin qabdu ati ofii keetiin duutuu naan jettan qadaa koo taanaan nan du'a qadaa koo taanaanii bakka har'an du'aa boriin du'aa koo hin beeku garuu akkan du'u beeka saatii isaan hin beekne malee kanaafuu jechuun dhugaan dubbadha gurbaan kun hin ajjeefne ammallee nan falma hin ajjeefne garuu itti dheekkama garuu hin ajjeefne otoo ajjeese waraqaa ragaa caala beektu doftorii caala beektu doftorii inni immoo isa tajjeesire ashaaraa harka isaatii fuudhama maa isin beektanii maamaa Hime taatu ashaaraa harka isaatii fuudhama bar fattashaa yoo dhiisi mana keessa quba isaarra beekamaadha namni nama ajjeese qubarra ashaaraan fuudhamaa jedhan isin yerootti biyya kana dhuftanii amma kan na dhaggeeffatu kan na daawwatus namoota biyya alaa jiruudha isin gaafa biyya kana dhuftan quba keessan guddaa ashaaraa laattanii hin dhufne ashaaraan sun nama ajjeeftee taa hin ajjeefne footoo si kaasaadhaan yoo nama ajjeeftee biyya alaan baatoodhaan yoommoo nama ajjeesin biyya alaa dhuftan ashaaraan sun maanni siniif hin galu nu warra biyya alaa dhufe yoo ashaaraan nu fuudhamee fattashamnee dhufne nama ajjeefneef hin ajjeefne mee isin immoo jechuudha gurbaa kana maal gochi mana fattashuudha quba isaarraa ilaalanii namni nama ajjeese ijarra fa'aa beekamaadhaan ija kanarraa mul'ataadhaan footoon isaa qaxxadhee irratti bahee mul'ata dhugaa rabbii silaa yoona murteessanii itti murteessaniiru silaa yoona hidhameeyyu maali inni yoo itti dheekkame hin sirbinii dhiisii jechuu ni danda'a dhiisii akka hiriyoota keetii ta'ii dhiisiin sirbinii sirba kana dhiisii mucayyoon otoo isaa wajjin jirtu nama kan biraa wajjin sirbiitiin argitu dhiisii jedhee gorfachuu hin danda'a abbaa manaati akka fedhetti gorfatee si deebisa abbaan mana gorfatee rafuu danda'a gorsee itti dheekkamee biraa rafuu hin danda'a isheen raftu liifiirra bulti nagarreema liifiirra teessisee raftu inni itti dheekkamee rafuu danda'a
Maanatti dheekame asii gaafa sammuu keessa deebistee yaadde jettu qaa of gootee of darbatte. Lafa ol ka'iinsa qaburraatu lafa dhooftee jedha fittashaan. Maaliin dhaqaa laalaa? Akka waan nama of keessaa fuudhee haasa'eetti haasa'ina. Jibbaasaa waan qabdaniif maa guddata. Oromoon silaa walitti naafti. Saba kan biraa duukaa buuteetu walitti naafte wal xiqqeessiti. Maa Oromoon egaa yoo ati biraa guddatte sitti naafti mitire kanaafidha. Malee rakkoon isaanii hin jiru. Kanaafitu ol fudhatanii isuma tajjeesee jedhu. Inde saatii 9 keessa Isheen inni gatee rafee Isheen biraa kaatee qaa of gootee jechuudha. Biraa kaatee inni itti dheekkamee rafee biraa kaatee manatti dheekkamaa fuutee qaa of gootee of darbattee jechuudha. Akkasii dhugaa jiru baradhaa liqimsaa warra isin eegale. Malee achi ol baatanii fayyaa abbaa nagaa isa takkana godhee isa tajjeesee ragaan hin jiru jechuudha. Ragaa quubsaan hin jiru. Obboleessa biratti duutee dhola warra obboleessa biratti ajjeeseedhaan warra amaaraa dheengadda viidiyoo isaanii dhaggeeffatanii ture obboleessa biratti ajjeese. Amma yoo wada otoo obboleessa biratti ajjeese maaliif ashaaraan isaan argamne otoo harka isaatiin ajjeese. Kanaaf jennaani hololli gantuuni mortuuni ofuma odeessiti jechuudha. Inaafa wanta qabdu jechaa jechuudha. Malee gurbaan kun hin ajjeefne. Anas dheengadda dhugaa obboleetti keetii dhossita. Dhugaa maal keetii dhugaa isheen dhossine yan. Dhugaan see bahee jira. Lafa ol ka'iinsa qaburraa baatee duutee jiran kanarra eessaa fidaga. Eessaa fide dhugaa see hima. Waan poolisiin fattashe waan manni qorichaa dubbate eessaa fide himareen. Lafa ol ka'iinsa qaburraa kaatee lafa dhoofte duute gaafa jedhu fittashaan ani eessaa fide itti dabalu kijiba isa tajjeese jedhaare. Maan borin du'aa miti. Amman du'aa miti. Saatiitti duumaa ittiin beekan firdii faradaan. Isiniif agalu waa tokko fageessaa yaada. Maaree baa maa akkana ta'e hin jedhina. Warri shamarranii heerumtanii ganaa reebamtu. Ganaa sin reeba. Abbaan manaa keessan. Dhiira sin reebinu dhiira jettanii iyyuu jalan taa'ina. Dhugaa rabbii abbaan manaa reebee nama qajeelcha. Bakka akkasuma. Inni akka shaanxatti fudhatee deema bara. Mucayyoo kana utuu jibbaasee qabaate, utuu jaalala ishee hin qabaanne, utuu tuffateeti jechuudha. Mucayyoo kana bakka hiriyoota isaati, bakka saba bal'aatti, bakka eebba isaati irratti fudhatee naqu. Uffata wal fakkaataa hodhisiifatanii, utuu walii galtee qabaachuu baatan uffata adda addaa uffatanii iyyuu dhaqu bara. Utuu loliisa mana keessaa qabaatan uffata adda addaa keewwatanii dhaqu. Inni garuu uffata kabajaa wal fakkaataadhaan dhaqa. Yerootti viidiyoo editingii godhanii, yerootti waraabbii, yerootti viidiyoo tottolchaa duukaa deemte dafqatti xaraddi. Sila namatti mul'isu. Utuu jibbaasee qabaate mucayyoo kana namatti mul'isu. Nuti yoo margari gaafa eebba isaatii argine harmee isaatii fi mucayyoo kana gaafa eebba isaatiitu argine jechuudha. An gaafa sin arge gaafa san beeka. Duraanuu diraamaa irratti nan beeka garuu akka jaalallee isaa taate duraan hin argee jechuudha. Utuu jibbaasee qabaate fudhatee iyyuu deemu namatti mul'isu. Amma dhiirri mana keessaa tokko si tuffatu si wajjinuu gabaan naqu. Si wajjin lafa namaan naqu. Si wajjin waamichaan naqu. Si wajjin bakka hiriyaa keetiin naqu. Mana hollaa mana firaan naqu. Si dhiisee deema. Qofaa kee dhaqee adda adda deemtu. Dhiirri jaalala siif hin qabne. Kan jaalala siif qabu immoo uffata wal fakkaataa uffattanii wal faana baatanii bakka namaa dhaqxanii deebitu. Hin beektu waliin beekna. Kanaafuu jennaani utuu akka itti jaallatu hin ajjeesu. Garuu gorseera itti dheekkameera. Itti dheekkamee biraa rafee achi qaatee maanatti dheekkama qaaf goote. Kana dhugaan jiru. Liqimsaa dhugaa rabbii. Inde waan kun maa itti naaftee? Amma an kan jedhu hidhamuu isaa keessaa waa argattuu waan argattuu jechuun waan argattu moo akkam?